Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanalii Soofuma Raappi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin bilbila keessan apdeet gochuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu jechuudha. Bilbila keessan apdeet gochuun faayidaalee sadi qaba. Tokkoffaa bilbila keessan yeroo dheeraadhaaf akka isin tajaajilu gootanii, lammaffaa immoo appoonni bilbila keessan irratti argaman hundi isaanii bifa saffisa ta'ee fi haala gaariidhaan akka isiniif hojjetan wantoota adda addaa bilbila keessanii fayyadamtanii upload gochuu yoo barbaadan, buufachuu yoo barbaadan yookaan immoo fe'uu yoo barbaadan weebsaayitii yuutuubii ta'uu danda'a, tiiktookii ta'uu danda'a. So saffisaan akka isiniif hojjetu isiniif taasisa. Inni biroo immoo fiichar adda addaa jechuudha. Yeroo adda addaa bilbila irratti sistemoonni fi siitingiiwwan tokko tokko update ta'anii dhufanii yeroo san wantoota akkasiisan fiicharii akkasiisan update ta'ee isiniif dhufa bilbila keessan irratti jechuudha. Ni haaromsamaa jechuudha. Kana qofaa miti dhaggeeffattoota koo, saffisni bilbila keessanii iskiriiniin isaa saffisa akka qabaatu isiniif godha. Bilbila keessan iskiriiniin bilbila keessanii kun sirriitti saffisaan akka isiniif hojjetu isiniif taasisa. Akkanumallee intarneetiin bilbila keessanii saffisa akka qabaatu kan isin gargaarudha. Kanaafiyyuu sooftiweerii bilbila keessanii yeroo hundayyuu yeroo inni isin gaafatetti ji'a sadiin ji'a lamaan ta'uu danda'a. Garaagarummaa baay'ee qabaachuu danda'a bilbila irraa bilbilatti. Bilbilli tokko tokko yeroodhaan sooftiweerii apdeetii isin gaafata. Bilbilli tokko tokko immoo turee isin gaafata jechuudha. Kanaafiyyuu bilbila keessan yeroo hundayyuu haaromsuu hin dagatinadha. Bilbila keessan haaromsuu jechuun bilbilli keessan akka jalqaba yeroo bittaniitti isiniif deebi'ee sooftiweeriin isaa haarawaa ta'ee isiniif tura. Sooftiweeriin bilbila keessanii osoo hin haaromsin yoo kan turtan ta'e bilbilli keessan yeroo dheeraadhaaf yoo kan itti fayyadamtan ta'e jechuudha. Dhaggeeffattoota koo, sooftiweeriin bilbila keessanii dadhabaa deema, aappoonni bilbila keessanii dadhabaa deeman, iskiriiniin bilbila keessanii dadhabaa deema. Kana qofa osoo hin ta'in vaayirasiiwwan adda addaatiin bilbila keessaniillee miidhamee bilbilli keessan iskiriiniin bilbila keessanii kun hojjechuu dhaabuu danda'a. Akkanumallee dhaggeeffattoota koo, aappoonni tokko tokko kan akka kaameraadhaa, iimoodhaa, feesbuukii kan kana fakkaatan aappiin tokko tokko bilbila keessan irratti hojjechuu dhaabuu ni danda'u jechuudha. Har'a kan isinitti agarsiisu bilbila keessan irratti akkaataa ittiin bilbila keessan sooftiweerii isaa apdeet gochuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuun dagatinadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii ol irra gochuu hin irraanfatinadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa viidiyoo kana like share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo, siitingiin tokko tokko garaagarummaa waan qabuuf bilbila lamarratti isinitti agarsiisa akkaataa ittiin bilbila keessan apdeet gootan jechuudha. Egaa bilbila keessan akkana qaqqabdanii harkiftan asirratti sooftiweer apdeet jedhee yoo isiniif barreesse jechuudha. Kan koo amma fakkeenyaaf daawunlood gochaa jira, sooftiweerii daawunlood gochaa jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo, apdeet gochuu irratti argama. Sooftiweer apdeet kan jedhu sanarratti kilik gochuudhaan salphumatti daawunlood gootanii sooftiweerii keessan haaromsuu ni dandeessanii. Yookaan immoo akkanatti bilbila keessan qaqqabdanii erga gad harkiftanii booda siitingii bilbila keessanii seentu. Ergasii gara keessaa gad dhuftu jechuudha. Sooftiweer apdeet jedha bilbila tokko tokko irratti garaagarummaa qaba. Bilbila tokko tokko irratti immoo dhaggeeffattoota kan koo abaawwatii keessatti argama. Sooftiweer apdeetiin kun isinitti agarsiisa bilbila lammaffaatiin. Bakka sarchi baarii kana irratti illee sooftiweer apdeet jettanii asirratti sooftiweer apdeet jettanii barreessitan salphumatti argachuu ni dandeessanii jechuudha. Sooftiweer apdeet jettanii sarchi yoo gootan salphumatti sooftiweer apdeet ni argattan jechuudha. Haala kanaan egaa dhaggeeffattoota kan koo bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa waan qabuufi sooftiweer apdeet kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo haala kanaan gara natti isin fudhata. Ergasii immoo daawunlood install kan jedhu jira. Asirratti warroonni wifi itti fayyadamtan isa kana on godhuu hin dagatinaadha. Wifi dha warroonni fayyadamtan. Warroonni wifi itti fayyadamne immoo isa kana off gochuudhaan itti fayyadamtanii salphumatti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo isa kana on gootanii auto download over wifi kan jedhu jira. Download software update automatically when connected to wifi network dha. Wifi networkiin yeroo connect ta'etti bilbila keessan akka update godhu isin fayyada. Kana jechuun daataa keessan qusachuudhaaf kan isinitti agarsiisuudhaaf asirratti last update yeroo isin update gootan fakkeenyaaf kan koo January 23 dha. Ji'oota 3 darbeedha jechuudha. Amma garuu update na gaafatee jira. Wajjumaan update goonee isinitti agarsiisa. Ergasii isa jalqabaa kanarratti an already wifi itti fayyadamu waan ta'eef isa kana on gochuu ni danda'a. Isin warroonni wifi itti daataa itti fayyadamtan isa kana ni balleessitanii. So ergasii daawunlood install kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo haala kanaan gara natti fudhata. Fakkeenyaaf jalqabee jira, daawunlood gochuu jalqabee jira. Asirratti dhumarratti jechuudha daawunlood kan jettutti isin dhufa dhumarratti jechuudha. Daawunlood kan jettu kana kilik gochuudhaan daawunlood gootan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo, fakkeenyaaf haala kanaan daawunlood gochuu irratti argama. Asirratti isheen kun isheen magariisni kun ni guutti jechuudha. Dhumarratti yeroo guutte install kan jedhutti isin dhufa. Isa dhumarratti yeroo apdeet godheetiin kan koo daawunlood godhee geesse isinitti agarsiisa. Hammasitti wantoota tokko tokko isinitti agarsiisu apdeet gochuun maaliif akka isin barbaachisu, maaliif akka isin fayyadullee jechuudha.
What is new isni jira wanti haarofni maali asirratti wanti haarofni yoo jiraate bilbila irratti wanti haarawaa ta'e tokko yoo jiraate bilbila keessan update yeroo ta'utti bilbila gara bilbila keessan ni haaromsama wanta san ni fayyadama bilbila keessan jechuudha bilbila keessan olli yoo ta'e achuma irratti software keessan update yoo godhin akkuma kanaan duraatti itti fufaa appoonnis dadhabaa deemu bilbila keessanis dadhabaa deema garuu wanta haarawaa teknooloojiin haarawaa oomisha wayii software irratti yoo qabaatte haala kanaan gara bilbila keessanitti isin dhufa kana qofaa miti baay'ee qadhaa jechuudha faayidaan isaa software bilbila keessanii update gochuun device keessan sirriitti eeggachuudhaaf wantoota adda addaa irraa jechuudha wantoota haarawaa argachuudhaaf akkanumallee dhaggeeffattoota kan bilbila keessan saffisa isaa akka qabaatu gochuudhaaf wantoota baay'eetu jira kanneen dubbisuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii walumaa galatti bilbila kan koo update gochuu irratti argama update godhee yeroo fixetti isinitti deebi'aa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo hambasitti immoo bilbila lammaffaa irratti akkaataa ittiin settingii kana itti sirreeffatan isinitti agarsiisa settingiin kun bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa waan qabuuf bilbila lammaffaa irra dhaqnee immoo isinitti agarsiisa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo bilbila lammaffaa irratti software updatein akkaataa itti settingii kun itti argamu isinitti agarsiisu akkana qabdanii gad harkiftanii ergasii immoo bakka settingii kana kilik gootanii ergasii settingii bilbila keessanii keessa sisseessaa akkuma asirratti argattan software update of dandeettee jirtu bilbila kana keessatti kan duratti garuu software update of danda'ee jira jechuudha garaagarummaa isinitti agarsiisudha. Isa kana immoo kan argamu dhaggeeffattoota kan koo asirratti illee software update jettanii sarchii gootan salphamatti argachuu dandeessu. Software update jettanii yoo barreessitan salphamatti ni argattu jechuudha. Egaa akkuma asirratti argattan software update isinii fidaa jechuudha haala kanaan illee argachuu dandeessanii salphamatti bilbila kam irratti iyyuu barreessuudhaan ni argattanii garuu system ka jedhu kana keessa seentanii software update kan argattan jechuudha system keessa seentanii ergasii software update ka jedhu kana kilik gootanii egaa haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan software isaa update isiniif gochuu ni eegalaa jechuudha bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa qaba update godhee erga fixee booda install gootanii bilbila lammaffaa haala kanaan settingii kan argachuu ni dandeessu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan software bilbila keessanii download godhee erga fixee booda daganatti wantoota lamatu isinii dhufa install ka jedhu kana kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan ofuma isaatii lakkee of cufee of banee hamma fixutti ni eegdan jechuudha ergasii bifa haarawaan software bilbila keessanii haarawaa tahee itti fayyadamtanii jechuudha faayidaan software bilbila keessanii update gochuu bilbila keessan yeroo dheeraadhaaf akka isin tajaajilu gochuudhaaf akkanumallee bilbila keessan saffisa akka isin tajaajilu gochuudhaaf isin fayyada. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota kan koo software bilbila keessanii akkaataa ittiin haaromsachuu dandeessan viidiyoo har'aa keessatti ilaallee jirra. Egaa bilbila keessan hundi keessanuu ammarraa kaaftanii warroonni software bilbila keessanii update godhin update gochuu hin irraanfatina. Bilbila keessan yeroo dheeraadhaaf akka isin tajaajilu gochuu dandeessanii yeroo ammaa kana bilbila bitachuun qaaliidha. Bilbila qaalii ta'e kana immoo software isaa kana yeroo baay'ee irra deddeebi'uudhaan update yeroo inni isin gaafate software update isaa update gochuudhaan yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuu dandeessanii kana yoo ta'in immoo bilbila keessan yeroo gabaabaa keessatti hojiidhaan ala ta'e yookaan dadhabaa dhufaa jechuudha. Kana jechuun baasii hin taaneef saaxilamtanii kanaafiyyuu har'aa kaaftanii software bilbila keessanii update gochuu hin irraanfatinaadha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka itti fayyadamtan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification ol irra gochuu hin irraanfatinaadha. Viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatinaadha. Namootas ni fayyada ni tajaajilettanii yoo yaaddan share godhaa waliif godhaa. Barnootni kan koo kanarraa kana fakkaata yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina horaa bulaa.